Oromiyaan jiddu gala dirree siyaasaa Itoophiyaatiin Oromiyaan nagaa yoo hin arganneem Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeettu namoo xiinxala qophii mil'oo tibbanaatiin. Akkam jirtu kabajamtootaam daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun torbaanitti qabxiilee jajjaboo irratti xiyyeeffachuun xiinxalaaf wantoota garagaraam walitti cuunfee kan isin dhiyeessinu qophii mil'oo tibbanaatiin. Qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin duula waraanaa Oromiyaa irratti labsame gama weerara daangaatiin keessaayyuu gama aanaa Faantaalleetiin weerara daangaa Oromiyaa irratti baname irratti xiyyeeffachuunis waan isiniin jennu qabna. Gabaasa yookaan ajjechaa tibbanam Milishaa Oromiyaa irratti raawwatame wal qabateen wantoota hoggantoonni mootummaa jedhan akkasumas waan mootummaan naannoo Amaaraa jedhem kan mootummaan naannoo Oromiyaas jedhes wal bira qabnee ilaalla. Gama biraatiin ammoo gabaasa miidiyaan Itoophiyaa faanaan gabaaseen wal qabateen maaltu jedhamee maaliif gabaasni gabaafame kan jedhus yaada xiinxalloota garagaraa walitti fiduun qindeessineetii jirra. An qophicha qopheessuun kan isin faana turum Siraay Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamal nafaana jira. Kun mil'oo tibbanaatiin. Conventional war kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qaba. Conventional war kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu ilaala. Galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiitii jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf akkuma qurxummii balleessuuf garba Paasifikii goysuutiin dulli waraanaa Oromiyaa irratti labsamuun duram akeektuu gaafatamaan waajjira biltsiginnaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti waggaa tokko duram dubbateedha. Waggaa tokko duram ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa yookaan Kumsaa Dirribaa Aljaziiraa irratti kaayyoo qabsoo waraana bilisummaa Oromoo ibsu hordofee dulli waraanaa humna addaa Oromiyaa humna addaa Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi loltuu Eertiraa hammateen Oromiyaa irratti banameetii ture. Duula saniif kan kallattii ka'aa turan Abiyyi Ahmad Dammaqaa Mokonnan Tamasgeen Xuruunaa Aganyaw Tashaagarii fi Shimallis Abdiisaa akka ta'an qophii kanaan asiin duram isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Yeroo sanitti mootummaan ejensii basaasaa fi nageenya biyyaalessaa irraa humna addaa Amaaraa irraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnee irraa humna tokko ijaaruun loltuu 1,400 magaalaa Naqamtee qubsiisee waraana bilisummaa Oromoo kan lixa Oromiyaa keessa socho'uun adamsaatii ture. Itti gaafatamni humna kanaam yookaan ammoo itti waamamni humna kanaam waajjira tikaaf nageenya biyyaalessaati jedhamuun yeroo sanitti himamaatii ture. Garuu waraanichi maqaa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuutiin Oromiyaa irratti baname lubbuu namaaf qabeenyaa gaaga'us sochii waraana bilisummaa Oromoo ogguruu hin dandeenye. Tibbana ammoo waraanni ji'oota 17 naannoo gaarreniin beekamtu Tigraay keessatti adeemsifamaa ture maqaa deeggarsa namoomaa jedhuun erga dhaabbatee waraanni biraa Oromiyaa irratti labsamaatii jira. Labsiin duula kanaam kan dhagahameen erga pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa dhuunfataa jiraachuun caffee Oromiyaa irratti ragaa bahee booda. Guyyaadhaan uummanni keenya aarsaa kaffalaa jira. Guyyaadhaan caasaan nageenyaa akka baala tarcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kaffalee jiru lakkoofsa hin qabu. Waraanichi waraana bilisummaa Oromoo qormaata siyaasaa fi waraana mootummaa Itoophiyaatti ta'een balleessuu irratti xiyyeeffata.
Mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliitiin durfamuun waraana kanaaf karoora guutuu baasuun qophaa'aa jira. Waraanichi mata duree Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhuun qophaa'e. Hammeenya waraanaa yakka namoomaa dhangala'aa dhiigaa maanguddoof dargaggoo maqaa shaniitiin ajjeefaman Oromiyaa irratti arguuf deemna. Ajjecha maqaa juntaa fi deeggartoota juntaatiin Tigraay lafa dhiigaa godheem Oromiyaas lafa dhiigaa taasisuu heda jechuun namoonni baay'een dubbataa jiru. Waraanni Oromiyaa irratti labsame ammoo waraana diigama Itoophiyaa saffisiisuu danda'uudhaan kanneen jedhanis jiru. Waraanni Oromiyaa irratti labsamuuf deemaa jiru kun qindoomina mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka ta'eem dookumentiin tibbana miliqee Oromiyaa miidiyaa neetwork dhaqqabe ni mul'isa. Karoorri waraanaa mootummaa biltsiginnaatiin qophaa'e kun waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee isa waliin hidhata qaban balleessuuf karooricha iccitiin qophaa'edha. Opereeshinii olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun Tigraayitti adeemsifameen kuma dhibbootaan lubbuu hobbaaseem miiliyoonota buqqiseem naannoo Oromiyaatti ammoo Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhuun waraana makaanaayizdiin Oromiyaa irratti adeemsisuuf qophaa'amaa jira. Waraanni qabbanaan waggoota 4 Oromiyaa irratti waraana bilisummaa Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabachiisuuf wadhaansoo hidhannoo mootummaa Itoophiyaa wajjin taasisaa jiruu fi mootummaa Itoophiyaa kan ilaalcha eda'amuutiin Itoophiyaa bitaa jiru jedhutti adeemsifamaa ture amma gara lola makaanaayizdiitti jijjiiramaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti caasaa nageenyaa cimaa ijaaruun humna qormaata siyaasaa fi waraanaa ta'e kana balleessuu irratti xiyyeeffata. Qophii waraanaa mata duree Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhuun Oromiyaa irratti qopheeffame kun boqonnaa qophii, boqonnaa raawwii fi boqonnaa xumuraa kan qabudha. Boqonnaa qophii keessatti marii uummataa qopheessuun, hiriira nagaa qopheessuun, uummanni waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhuun akka balaaleffatu taasisuun, marii caasaa mootummaa fi nageenyaa waliin taasisuun of keessatti hammata. Yeroo ammaa sochiin boqonnaa jalqabaa kun Oromiyaa keessatti uummata mariisisuu fi bakkoota tokko tokkottis hiriira baasuun adeemsifamaa jira. Boqonnaan raawwii adeemsa lolaa irratti kan xiyyeeffatudha. Lolaaf ammoo raayyaa ittisa biyyaa, humna addaa Oromiyaa, milishaan Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa, poolisiin federaalaa, qaamoleen tikaa qaamota hiriiranidha. Qaamonni kun ammoo hidhannoo kutaa waraanaa makaanaayizidii fi humna qilleensaatiin akka deeggaramus himamaa jira. Boqonnaan xumuraa ammoo dhuma duulichaa yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoo mootummaa hin taanetti balleessuu akka ta'e sanadni kun ibsee jira. Duulichi raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna addaa Oromiyaa, poolisii fi milishaa Oromiyaa akkasumas waaltaa nageenyaaf odeeffannoo biyyaalessaa hirmaachisuun kan adeemsifamudha. Opereeshinichi naannoo waraanni itti adeemsifamu bakka 4tti qooduun lafa kaa'eetii jira. Naannoon jalqabaa naannoo lixaa, naannoo Benishangul Gumuz, naannoo kibbaaf kibba lixa Oromiyaa akkasumas giddu galeessa Oromiyaatti kan adeemsifamudha. Kana jechuun naannoo waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan keessa socho'utti kan adeemsifamudha. Karoorri waraanaa Oromiyaa irratti qophaa'aa jiru kun humna waraana bilisummaa Oromoo baay'inni isaa iddoowwan waraanni kun keessa socho'uun dawoowwan waraanni kun qabatee jiru baay'inaa fi hidhannoo isaa kan jedhu ofirraa qaba. Humni jabaan qaama mootummaa dura dhaabbachuu danda'u kamiifi kutaa kamitti akka ta'es of keessatti hammatee qorannoon irratti adeemsifamaa jira. Waraanni hamaa fi ijibaachisan Tigraayitti adeemsifamaa ture amma ammoo Oromiyaatti adeemsifamuuf qophaa'amaa jira. Jechoonni jibbiisaa kanneen akka ajjeesim, barbadeesim, balleessim, dhabamsiisim, awwaaliim, juntaam, sigibgib juntaam, waraabeyyii guyyaam, farreen Itoophiyaa, diinota Itoophiyaa jedhamuun humna ittisa Tigraay irratti taasifamaa ture amma kallattiin Oromiyaa irratti taasifamuuf adeemsifamaa jira. Abaa'oo shanee balleessinii Itoophiyaa qulqulleessinaan dhaadannoo mootummaa Itoophiyaati. Oromiyaan waraana siyaasaa fi waraana adda waraanaatiin dhiiguu jalqabdee jirti.
Amaloota waraana kaabaatti ta'e keessaa tokko bilbilaa fi intarneetii cufuudha. Tooftaan intarneetii fi bilbila cufanii uummata irratti waraana banuun kun kutaalee Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessatti adeemsifamaa jira. Dabballee mootummaa irraa kan dhagahamu garuu Oromootu Itoophiyaa bulchaa jiraadha. Kanaaf qaama mootummaa Itoophiyaatti bu'u qabuun dhabamsiifnee sirna kana tiksinaan ejjennoo kaabinee biltsiginnaati. Tooftaan uummata itti soban kan biraammoo hiree Itoophiyaa bulchuu arganneem nu harkaa bahuu hin qabu kan jedhudha. Garuu gaafiin uummata Oromoo namni Oromoo ta'e Itoophiyaa haa bulchuu osoo hin taane Oromoon Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'e bilisummaan haa jiraatudha. Dhufaatii riiformii siyaasaa hordofeem gaafiin saba Oromoo Itoophiyaa Oromoo ajjeesaa jiraattu keessaan hin deebi'u jechuun bosona Oromiyaatti kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo wal'aansoo hidhannoo mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Alii waliin taasisaa jiruun magaalotaa fi baadiyaalee Oromiyaa to'ate irratti faajii bilisummaa Oromoo dhaabaa jiraachuu yeroo garaagaraatti ibsaatii ture. Waraanni bilisummaa Oromoo walabummaan Oromiyaa afaan qawweetiin cabeem afaan qawwee malee hin deebi'u jechuun mootummaa Itoophiyaa kan sirna biltsiginnaatiin hoogganamu faanam qabsoo hidhannoo taasisaatii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana qabsoo hiree ofii murteeffachuun uummata Oromoo tarkaanfachiisuun waraana kaayyoo uummata Oromoo fi mirga uummata Oromoo kabachiisuun loltuu fedhii uummata Oromoo tiksuun jechuun qondaalonni waraanichaa irra deddeebiin ibsu. Garuu mootummaan Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo diina uummata Oromoo fi Itoophiyaati jechuun himata. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessa socho'u keessatti sochii waraanaa humna waraanaa eebbisuu fi tarsiimoo siyaasaa diriirsuun Oromiyaa afaan qawweetiin bilisoomsuuf qabsoo taasisaa akka jiru ibsa. Dargaggeessi warraaqsa ijibbaachisaa taasiseem riiformii siyaas dinagdee Itoophiyaa keessatti fideem butamuu jijjiiramichaa hordofuun mooraa hidhannoo qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaatii jira. Dargaggeessii fi dargaggeettiin qabsoo karaa nagaatiin adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa buqqisan gaafiin isaanii deebi'uu dhabuu fi daandiin qabsoo karaa nagaa cufachuu hordofeem sirna biltsiginnaa buqqisuuf qabsoo hidhannootti dabalamaa jiraachuu isaanii xiinxaltoota siyaasaatii hammaam qondaala Ameerikaa Seeneetar Kris Koonsitti dubbatamaatii ture. Sirni Itoophiyaa bulchuun ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamuuf waraana bilisummaa Oromoo yoo yakkum qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo nuti kaayyoo uummata nagaa ajjeesuu hin qabnu qabsoon keenya sirna waliin ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamuuf qaamoleen idil addunyaa qorachuu danda'u Itoophiyaa raafne dhadhaa Oromoo ta'uu baafna jechuun qabsoo hidhannoo irratti ejjennoo qaban ibsu. Awwaala Itoophiyaa qeenxee irratti walabummaa Oromiyaaf bilisummaa sabootaa ijaaruun akeekaaf kaayyoo qabsoo hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u awwaalcha sabootaa irratti Itoophiyaa eenyummaa qeenxee qabdu ijaaruun ammoo abjuu falaasama eda'amu Itoophiyaa raasaa jiru akka ta'e qaamolee garaagaraatiin ibsamaatii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaa eenyummaa Oromoo kabajuun deebi'uu jalqaba yoo jedhu bulchiinsi Abiyyi Ahmad kan Itoophiyaa bulchaa jiru bilisummaan Oromoo tokkummaa Itoophiyaa keessan deebi'a jechuun wal falmu. Waraanni tooftaa yookaan faashiniin yeroon irra tareem dhaabaa koottam hin fayyadum ajjeesanii aangoo qabachuu fi ajjeesanii aangoo irra turuun faashina yeroon irra tareedha. Itoophiyaaf rasaasa qisaasuun hin fayyadum yaada bu'a qabeessa miti kan jedhe geggeessaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad erga aangoo qabatee Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin waggoota afuriif adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin ammoo ji'oota 17 waraana adeemsisaatii jira. Lolli biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waraanni TPLF fi PP lolli hidhattoota gumuuziif bulchiinsa badhaadhinaa Itoophiyaa tarree Liibiyaa, Siiriyaa, Yamaniif Somaaliyaa kaa'eem. Butamuun qabsoo uummataa
daandii haaromsaa irraa maquun jijjiiramam gufachuun ce'umsaam gaafiin uummata Oromoo deebi'uu dhabuun waliigalteen ABO fi mootummaa gidduutti mallatteeffameen kabajamuu dhabuun qeerroon ija diinaatiin ilaalamuun waraanni bilisummaa Oromoo gaafiin Oromoom hin deebine jechuun bosonatti hafuun sabboonummaa sabummaa caalam sabboonummaa Itoophiyaa leellisuun Abiyyi Ahmad Itoophiyaa ibidda siyaasaa keessa dhaabe. Deeggamuun adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa dhalachuun biltsiginnaam argamuun yaadrimee eda'amuun moggatti dhiibamuun hooggantoota qabsoo karaa nagaam ajjeefamuun artistii Haacaaluu Hundeessaam hidhamuun Jawaar Muhammad akkasumas hidhamuun hooggantoota ABO fi KFO'm naannoon Tigraay addatti fincilee filannoo geggeessuun waraanni Tigraay ka'uun raayyaan ittisa biyyaa humni adda Amaaraa milishaan Amaaraa fi waraanni Eertiraa mootummaa federaalaa tumsuun yakka waraanaa Tigraay keessatti raawwachuun barcumni marii biyyaalessaa salagatamun Ethiopia ibe qilee kufaati irraan gaheeti jira. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane. Gaga amni caalum kan Ethiopia akka Yugoslavia taasisuu danda'amuun waraana Oromiyaa irratti labsamaa jiruun dhufaati jira. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi yaaliin araaraa Itoophiyaatti taasifamaa jiruun Oromiyaa irraa akka jalqabuu qabuun qora isa lammaffaa torbee darbe keessa kan adeemsisee Koongirensii Federaalaa Oromoo ibseeti jira. Durataan Koongirensii Federaalaa Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaa araarri Oromiyaa irraa eegaluu akka qabuu fi murteen dhukaasa dhaabuun kaaba Itoophiyaa labsame Oromiyaa keessatti labsamu akka qabu gaafate. Eenyumtuu haa hinjifatum ijoolleen Oromoo bosona jiranis haa hinjifatanii warri masaraa mootummaa keessa jiranis haa hinjifatanii garuu waraanni kun uummata Oromoo gatii guddaa kafalchiisa. Adaraa Waaqaa warri dandeessan itti yaadaa jedhaati itti himam saba Oromoo balleessitanii hin badinam taphni kun nun baasum isuma Tigreef kennitan sanam warreen bosona Oromiyaa jiruufis kennaa jechuun yaamicha taasise. Bakka Oromoo warri bu'ee Adaamaatti walitti qabamanii jidduu kana mootummaan maal hojjechaa jira? Warra Hiwaat wajjin maal wajjin lola dhaabne gara waliigaltee biyyaatti deemna gara maal goona lola dhaabne innaa jedhu warri isaan keenya ammoo maqaatti baasan beektu Shanee fi Unagiif Shanee ji'a tokko keessatti balleessina jedhanii duula deemsisaa jiru. Akkuma dura jechaa turre abbaan fe'amoo ijoolleen Oromoo bosona jiranis saamu'anii warri galmuun jiranis saamu'anii garuu saba Oromoo gatii guddaa kaffalchiisa. Adaraa waaqa Oromoo adaraa waaqa maalii itti yaadaan jedhaatti nu himaa warri dandeessan. Saba Oromoo balleessitanii hin badiinaa. Taphni kun nun baasu waluma dhiibne akkuma irratti jiraanna malee taphni kun ji'a tokko keessatti ijoollee caakkaa Oromiyaa mara jiran akka ta'utti isuma Tigree kennitan sana Hiwaati kennitan sana isaaniif kennaa diriitti deemaa nagaa ofiis buusaa nagaas nu buusaa imimmaan daraartuu turrus ijoollee Tigree duwwaa otoo hin taane ijoollee Oromoos akka nu dabalatu warri ishiitti dhiyaatanis nu himaa. Bulchiinsa adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa jalatti sababa qabsootiin miila isaa lamaan kan dhabe kaffaalota farram araarri kaabatti labsame Oromiyaatti hin labsamne kun hunda keenyatti ni dhagahamaam maaliif jennaan kaleessa dhiigaa turreem har'as dhiiguu maatiin keenya dhaga'uun nama rakkisam araarri jalqaba Oromiyaa keessatti bu'uu qaba jechuun yaamicha nageenya taasiseetii jira. Rogeeyyiin miidiyaam araarri Oromoo hin hammanneem Itoophiyaaf nagaa hin kennuum Itoophiyaan nagaa argachuuf Oromoon bakka isaa malu argachuu qabaam dirreen siyaasaa diinagdeef riiformii Itoophiyaam yeroo hundaa Oromiyaadhaam Oromiyaan giddugala siyaasaa Itoophiyaa waan taateef dhimmi siyaasaa Itoophiyaa kamuum Oromiyaa irraa jalqabuu qaba jedhuum. No
Itoophiyaa keessatti ce'umsaa fi araarri Oromoo hin hammanneem hin milkaa'u jechuun qooda fudhattoonni siyaasaa Itoophiyaa ni dubbatu. Sababni isaa Itoophiyaa keessatti Oromoon nagaa yoo hin argatin Itoophiyaan nagaa hin taatu. Itoophiyaa keessatti yoo Oromoon hin araaramin Itoophiyaan hin araaramtu. Oromiyaan Itoophiyaaf dirree wal morkii siyaasaatiin siyaasni Itoophiyaa tasgabbaa'uuf Oromiyaan tasgabbaa'uu qabdi jechuun yaada isaanii dhiyeessu. Hunda caalaan balbalti qabsoo karaa nagaa mootummaa Itoophiyaatiin cufachuun qabsoo hidhannoo fi dhumaatii lammiilee Itoophiyaatiif balbala saaqeetii jira. Akkuma waraanni Tigraayitti labsamee dippiloomaasii Itoophiyaa cicciree fixee opereeshinii farra riphee lolaa jedhamuun Oromiyaa irratti waraanni labsame ammoo awwaalcha Itoophiyaa saffisiisuu malaan raaga namoota siyaasaati. Waraanni Oromiyaa irratti baname waraana duguggaa sanyii guddaa hordofsiisuu danda'uudha. Ergam karoorri waraanaa Oromiyaa irratti banuun miliqee bahee boodam humnoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa Oromiyaa milishaa Oromiyaa poolisii federaalaa qaamolee tikaa biroo wajjin Oromiyaa keessatti bobbaafamaatii jiru. Qaamota waraanaa duula kana milkeessuuf bobbaafaman kanam humna finxaalessa Amaaraa godina Shawaa Bahaa Aanaa Faantaallee bakka Qorkee jedhamtutti haleellaa irratti raawwateen bakka Qorkee jedhamtutti bitootessa 29 bara 2022 haleellaa irratti raawwatuun poolisii federaalaa lamaa fi koomaandar Abdiisaa Ifaa dabalatee namoota 26 ol ajjeesutu ibsame. Haleellaa kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Amaaraa haleellaan kun naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Minjar Shankooraa ganda Amooraa beet jedhamutti qaamota hin beekamneen raawwatame yoo jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo haleellaan kun godina Shawaa Bahaa Aanaa Faantaallee bakka Qorkee jedhamtutti humna finxaalessa Amaaraa faannoofiin jedhuun raawwatame jedhe. Miidiyaan mootummaa Itoophiyaa faanaan bakka haleellaan humna finxaalessa Amaaraatiin milishaa Oromiyaa fi poolisii irratti raawwate lafa Aanaa Faantaallee Qorkee jedhamtu Awraa godaanaa naannoo Amaaraa Aanaa Minjar Shankooraa jechuun gabaase. Bakki kun Aanaa Faantaallee yoo taatu weerartoonni naannoo Amaaraa irraa babal'ifannaa lafaa irratti bobba'an lafa kana qabachuun taappellaa naannoo Amaaraa ibsu irratti dhaabbatu isaanii hawaasni karrayyuu himataati ture. Gabaasni faanaa kun qaama duula weerara lafaa fi eenyummaa Oromooti jechuun komii qaban kan ibsan hayyoonni Oromoo fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa Qorkeen qabiyyee lafa Oromoo Aanaa Faantaalleeti jedhu. Hayyoota siyaasaa gabaasa miidiyaa mootummaa Itoophiyaa faana hadheeffatanii mormaa turan keessaa tokko kan ta'e biyya Siwiidinitti barnoota saayinsii siyaasaa kan hordofaa jiru Yaahiyaa Bashir. Yaahiyaa Bashir dhumaatii milishoota Oromiyaa irra ga'e ilaalchisuun yaada meetaa yookaan feesbuuka isaa irratti barreesseen miseensota milishaa Oromiyaa Qorkee irratti faannoon fixxeef kan itti gaafatamu warruma kaleessa abbootii gadaa karrayyuu nyaatessanii jedhe. Gabaasa miidiyaa mootummaa faanaan qabatee bahee ilaalchisuunis yaada isaa kan barreesse namni dhimma siyaasa Itoophiyaatti dhiheenyaan hordofu Yaahiyaa Bashir lafa Oromoo Aanaa Faantaallee miidiyaan federaalaa kan Amaaraa godhee labsee jira. Nuuf hunduu tokkumaa warra sirna kanam mootummaa kenna jedhee dhama'eef anaa nyaatu jechuun bifa qoosaatiin itti barreesse. Ibsa mootummaa naannoo Amaaraa ilaalchisuun qeeqa isaa kan barreesse Yaahiyaa Bashir mootummaan naannoo Amaaraa lafa Oromiyaa Shawaa Bahaa jala jirtu Aanaa Faantaalleetiin Sameen Shawaa Zoon Minjaar Shankooraa waradaa jedhee yoo humnaan kan ofii godhatu argaa jirra. Kun hojii manaa OPDO'n waggoota 4 darban itti quncaatee hojjetteefiin as gaheem dubbiin Faantaallee akkuma Walqaayit lafa falmisiisaa akka ta'utti tottolfamaa ture jechuun haala deemaa ture barreesse. Dubbiin lafaa dubbii lafeetiin duulli weerara lafaa fi eenyummaa Oromoo waggoota 4 darban Oromiyaa irratti seermaleessummaan raawwatamaa ture. Amma ammoo ifaan naannoo Amaaraatiif laatamaa jira. Humni naannoo Amaaraa irraa bobbaafamee yeroo dheeraaf Qorkee qabachuuf waraana adeemsisaa ture. Amma ammoo miidiyaan mootummaa lafa kana kan naannoo Amaaraa godhee gabaaseetii jira. Kun duula weerara lafaa qofa osoo hin taane duula eenyummaa Oromoo balleessuuti jechuun yaada isaa kan barreesse miseensa koree giddu galeessaa koongirensii federaalaa Oromoo Lalisaa Huseenii. Waggoota 4 darban babal'ifannaa fi weerarri lafaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jira. Humni finxaalessa Amaaraa hidhannoo ammayyaan deeggaramuun Oromiyaa lixaa godinaalee akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas giddu galeessa Oromiyaa Shawaa lixaa fi Bahaatti haleellaa weerara lafaa bu'uura godhatee taasisaatii jira. Shawaan Bahaa Aanaan Faantaallee fi Boosat aanota duulli babal'ifannaa lafaa humna mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalaan deeggaramu faannoon weeraraman gidduutti argamu. Weerartoonni naannoo Amaaraa irraa daangaa qaxxaamuruun lafa Oromiyaa weeraraa jiran Aanaa Faantaalleetti lafoota akka Malkaa Jiroom, Ulaagaam, Xininjiim, Haroo Arbaam, Mitkiim,
Haroo Diidam, Qonyem, Qorkem, Arroolee fi kanneen biroo qabachuuf waraana bal'aa adeemsisaati jiru. Gama aanaa boosatiin ammoo Waadileem, Duddaa Daalachaam, Fossom, Gabaam, Araadaam, Calalaqaa fi Qilee Arbaa fa'aa qabachuuf weerarri taasifamaati jira. Lafti aanaa Faantaallee gama baha aanichaatiin paarkii Awaashiin lixa aanichaatiin weerara finxaaliyyaa Amaaraatiin kibbaan lafa Shankooraa warshaa sukkaaraa Matahaaraa fi warshaa Nuuraa Heeraan saamamee dhumee jira jechuun jiraattonni iyyataati jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa maqaa waliin jireenyaa jedhuun lafa Oromiyaa saamsisaa jira jechuun komatamaati jira. Uummanni Oromoo mootummaa mirga uummata isaa fi qabiyyee lafa isaa kabachiisuu hin dandeenye eeguu osoo hin taane daangaa lafa isaa kabachiisuu qaban ergaa qaamota garaagaraatiin darbaatii jiru. Mil'ooti banaa kennaadhaan dubbiin lafaam dubbii lafeeti jechuun xumurraam ansara sabaa ture.